Jirra jirtu hordoftoota fi jaallattoota keenya kam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo kan biraatiin dhufnee jirra jechuudha. Viidiyoo gorsaaf mudannoo wanta ta'ee fi waan namarratti mudate kana gaddis nutti dhaga'ameera jechuudha. Kanaaf viidiyoo qabannee dhufneerra jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u nus dhufnee jirra kunoo. Video keenya haga dhumaatti daawwadhaa isiniin jenna. Yeroo tokko mudannoo hin eegamne nama qaqqabuu danda'a. Wanta hin yaadamne naannoo hin yaadamnetti bakka hin yaadamnetti wanta namni hin yaadne namarra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu innis maalidha yoo siitanii qoolsa dura mudannoon kun dhenga daanarratti laga'ee ture. Namoota na wajjin jirtu jechuudha. Mudannoon keenya har'a waa'ee hattuun akkamitti nama hatti? Maaliin namaatti hattu jechuun qalbii namaatti dura jechuudha. Hattuun magaala keessaa akkamitti akka nama hattuu fi yeroo kam akka ishiin nama hattu abadan namni hin beeku si tilmaamu jechuudha. Waan ati qabatte akkamitti sirkaa fuudhu akkamitti fedhii keetiin dhaqxee kennitaaf even baankiidhaallee akkamitti baastee akkaataa ati itti kennituuftu jira jechuudha. Hattoota Finfinnee keessaa ta'u magaalota garaagaraa Bishooftuu, Adaamaa magaalota akkas gurguddaa keessatti jechuudha. Yeroo kan hattuun immoo baay'ee baay'atteetti. Because of jireenyi baay'ee waan qaala'ee fi namni ija nama kee fuudhuu jalqabeera jechuudha bakka. Wanta garaagaraa fayyadamanii qoricha garaagaraa fayyadamaniitu nama of wallaalchisanii haga wanta irra jiru hunda irraa yaafatanii qullaa geggeessan irra gaheera jechuudha. Kanaaf eengadallee jechuudha. Maganaanyaatti jira waliin osoo deemnu bilbila isaa harka fudhatanii oolanii jechuudha. Face to face ijumaaf ijatti jechuudha. Enaan argi garuu anis ijattuu nan beeka attuunis ija koo beeka. Irratti dafee bareedu bilbila isaa natti kennee borsaa keessa kaayinaan jedhe malee baay'ee rakkisaadha. Roobni rooba waan jiruuf ani attuun na daffatanii beektu garuu roobni waan rooba waan jiruuf jaantalaa bitanne dibaabee bitanne. Yeroo sana ammoo namni walima gaggaffaa deemu walitti hirkataa deema bakka yeroo sana waan isaan godhan hin beekamu. Achumaan nuti akka tattala turani ba'aammoo baadheen ture mucaaf meeshaa wayii binne ture. Isheen booddee koo jirti isaan dhufanii moobaayilii lamaan qabadde jira. Tokko ishee kaartoonii tokkodha isheen otoo hatanuu maamite mana mamiitu. Isheen kun ammoo otoo narraa hatanuu maal namite ammoo kun. Hoggataa dhadhanii hirkaa fudhachuudhaaf turan isaan jechuudha. Kana itoo hin taane bilbila isaan hirkaa fudhatanii oolan kanadha ture garuu hin gale. Ji'aan guunne baay'ee ergi bitame bilbilli kun. Kanaafi gara ijoo dubbii keenyatti yeroo deemnu. Ijoo dubbii keenya yookaas kan nu gaddisiisetti yoo dhufne Lishaanee beektu jechuudha. Yeroo baay'ee bakka kanatti hin beektu. Buletti keenya Lishaanee warra Wallaggaa. Eeyyenu ana biratti hin beektu qofaattis hin beektu jechuudha. Yeroo kanallee barbaadaa turtanii yoo dhufti Lishaaneen yoomii viidiyoo hojjettu waliin mi'aamin jechaa turtan jechuudha. Kanaaf Lishaaneen wanti mudate maalidha seetanii amma magaalaa Bishooftuu keessatti an garuu Bishooftuu keessatti akkas nama godhu jedhee yaadeen beeku. Edaa Bishooftuunis Finfinnee kan caaltedha. Bishooftuu Adaamaa. Abadaan Bishooftuu keessatti hattuun amma kana jabaattee nama harkaa gurratti jedhee yaadeen beekon. Isheen garuu gabaa keessatti jedhanii ana hunda mannatti obboleettiin koo Bishooftuu jirti. Karaa irratti wal arganii qaamaan jechuudha. Obboleettiin koo ishee argite isheetti himtee jirti jechuudha. Bilbila harkaa fudhatanii birrii mormaallee qabdi birrii mormaa bal'aa tokko maqaa isheetiin kan hojjechiifatte illee qabdi sallee irraa baafatanii birriilee borsaa keessatti kan baattee jirtu hunda harkaa fudhataniitu isa booda kan isheen of bartee jechuudha. Akkamitti akka irraa baafatan akkamitti akka moobaayilii harkaa fudhatan akkamitti akka waan hunda kana harkaa fudhatan isheen hin barreessa booda dhayite. Kanarraan obboleettii kiyyattiin ta'e obboleettiin kun illee bilbilaan naa bilbiltee Lishaan akkas taatee jirti. Baay'ee gadditeerti baay'ee daalachoftee jirti binaaminii jettee egaa ma gochuu hin danda'amu yeroo tokko nama mudata wanta akkasii nama hin mudanne lakkoofsaan naattu garuu ani nan daalachaamti nan baqayyu waan akkasii namoota baay'ee hin mudata jechuudha. Kanaaf Lishaaneen amma agagga anillee bilbilee fi waan irratti bilbiluuf illee hin arganne hanga yoonaa jechuudha. Kanaaf Lishaaneen keessan mudannoon akkasii ishee mudatee jira jechuudha.
bilbila ishee yaalaa turre bilbila ishee hojjechuu dide cufaa isaa argatte goofandii goonaa fi yoonni yaanne turre dhugaa dubbachuuf ta'e akkamatti bilbilatti deebiste qaba isaa siimii keessa hangatu nasuma keessa hangatu qafooshitti malee kana malee siimiin birrii 30 mas nama fayyadu oma nama fayyadu garuu bilbila ishee takka deebituuf dafneeti wallee ishee kaartoonii wayii illee binnaa fi jennetti bilbila ishee nu jalaa hojjechuu dide jechuudha antara kanaaf amma kana gadduunis gaarii miti namoonni kana mudatamne jiru anillee biyya arabaatti dhufee yeroo jalqabaa jechuudha piyaasaatti jechuudha piyaasaatti qophii tokko qopheessuuf jecha uffata caammaa bituu deemne naannoo piyaasaa jechuun immoo suuqiinsa baay'ee wuddiidha wanta achi gurguramu wantumti iddoo kaanii birrii 200 piyaasaa itoo dhaqee meeqata kumala bakka safaruma isaa naannoo isaa waan ta'eef piyaasaa waan ta'eef baay'ee wuddiidha jechuudha caammaa ijoollee fi uffata kas bituudhaaf birrii qabannee jirra birrii 5,000 bakka borsaa keessaa akkamitti akka isaan birrii sana fudhatan ani agarre dhugaa waaqa akkuma baankiidhaa fudhametti fudhatan garuu bilbilli keessa jira wanti garagara baay'een illee achi keessa jira borsaa sana keessa kan waaqni naa baasu jechuudha birriin hin jijjiiramne illee birriin saawudiidhaa dhufe 500 sun shanansaa jira ture sallee jarriin agarre tooshee fudhatanii sheetu isaan fayyade ture. haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee mudannoon na mudateedha malee namni mudannoon kun akka isa mudanneef maal gochuu turre jira fakkeenya of eeggannoo akkamii gochuu magaalaa keessa yeroo deeman na argin kun na oksi fida jedha oromoon jedha na argin na oksi fida ka oromoon garuu finfinnee keessatti baay'ee yeroo baay'ee warri kana godhan nama adda baasanii sirriitti hin beekuun jedha sirriitti na beekan akkanumaan hin deemanii nama adda baasanii beeku ilaalanii jechuudha fuuluma ilaalanii hattuun duruma yeroo namaattu qalbii namaatatti yaada namaatatti namichi inqisiqaasee waan akkamii sosochii akkamii gochaa jira maali yaada gara kamitti deema eenyu wajjin deema haala isaa duukaa bu'anii qo'atu dura jechuudha of eeggannoo godhaa irramoo callisee deema moo jedhaniitu baay'ee faana deemu dura kallattiin irra deemu taaksiin yaabbate illee yaabbatanii warri deeman hin jiru bakka inni itti bu'utti bu'anii ammas faana hordofanii hamba ispees yookaan iddoo argatanitti faana dha'u callisee deemu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha akka lolaa fagooranii deemuun sirrii miti magaalaa keessa yeroo deeman qofxoon jedhanii waa hintsaa kana waa caccalaqisu kana ilaaluu dhiisanii of kontirool godhanii ofitti deemanii yaada ofii tasgabbaa'anii ilaaluu silkii kana fuulduratti waan akkasii ilaalaa deddeemuurra of sirees godhanii of bichaa bu'anii deemuutu yeroo tokko mudannoo biraas itti bu'uu danda'anillee hankomite kan saayiba keenya godenya keenya irratti ga'ee yeroo tokko mucaanne bilbilli biyya arabaatti ergamee fi bilbila STN jedhamu tokko suma dhiyoo kana jechuudha ergamee fi haaraadha bilbilli suni birriinis immoo ergamtee fiiti mucaan baankii dhaqee birriin keessiin duwwaa tanaan baankii dhaqee birrii 7,000 baasa birrii 7,000 baasee yeroo inni birrii 7,000 baasu duukaa bu'anii ilaalu san na moobaayilii haaraa harkatti qabate birrii 7,000 baatee karaarra asii ol karaa asfaaltii barraan jira asii ol deeman miilaan otonni deemaa jiru isaan waan duukaa bu'anii ilaalanii viitsi konkolaataa viitsi jedhamtu kana magaalaa keessa jirtu isheedhaan fuuldura dhaabbatan likki yeroo inni bira darbuu dhaqu viitsi sana baneeti itti tufa waan akka aannanii natti tufee jedhe waan akka aannanii minuun heeno jedhee namichi yeroo kostar jedheeti inni maal taate jedhee loluuf itti qabu dhiifama jedhee miila kootti kufee achumaan of wallaalchisee inni achumaan of wallaalee waan cubbuu hojjetan keessa birrii 7,000 irraa fudhatanii moobaayilii isaa irraa fudhatanii birriin immoo birrii gara biraa hin baatu miilumaan deema silaa qarshii waan hin qabne birrii sana hundarraa fudhatanii birrii 5 keessa fudhatanii birrii 5 keessa kaa'anii fi keessa godhanii maaliif kuninaan tiraanspoortii namaa kennu akka tola ooltummaatti jechuudha. Amma birriin 7 isaan isa gaa'u kan fagoo deema taaksii fagoo deema taaksiin isaa fagoo ta'uu danda'a. Aara yaadumaan qaldiidha kun qalladu. Bakka hin jirtu jechuudha. Garuu bakka magaala keessa waan baay'ee jira qoricha baatanii warra deemantu jiru bakka qoricha baatanii deemu si tuqaniitu faana dhooftee deemta
iddoo ta'e si geessanii gara katamaa magaalaa keessaa si baasanii iddoo isaan ta'etti sirraa yaafatan jira uffatallee caammallee sirraa baafachuu danda'u jechuudha. Baankiidhaallee namoota horii baasan. No baankiidha akkati deemtee maallaqa baankii keessa jiru baastee isaanitti kennitu kana hunda sirratti raawwachuu danda'u. Maqaa gooftaatiin. Mucaan tokkollee akkasuma ta'eera. Mucaan gaarii ofii jiraatu tokko gaarii harroota gaarii bolooketti maal kana fe'a. Na saayitii keessa hojjeta. Mucaan isaan ijoolleen inni ganzaba qaba maal jedhanii oduu mana araqeetti waan odeessanii fi isaan immoo mana araqee ta'anii dhaggeeffatu. Ijoollee warri hattuun wal keessa walti mitiire isaan immoo nama barbaadanii fidanii nama kana beeku. Nama biraatti siisee indeet maal jedhanii nagaa gaafachiisanii yeroo mucaan akkuma nama keenya baay'ee dubbii tonkolii kanan beeku nagumatti gaafatan. Achuma adda xaa go'anii tuqanii jedhan. Adda xaa godhanii yeroo tuqan mucaan of wallaale. Kokkolfuma jalqabe. Achi gara mana isaan deeme mattaawaqaa isaan fudhatee waraqaa eenyummaa isaa chukuuti. Buukii isaa fudhatee baankii dhaqee birrii 40,000. Baasee hodhu naa qabeedhee buukii isaas mattaawaqaa isaas itti kennan buukii mattaawaqaa deebisanii fi birrii 40,000 isaanii fudhatanii jala zooran. Mucaan gara qeetti yeroo galu gara qeetti galee yeroo filaalu buukii isaa irra birriin hin jiru. Homtuu hin jiru. Hinnayee dhukkubsatee sababii sanatti mucaan sun illee yeroo baay'ee cannaqamaa ture. Gumaadha baree maallaqa dhabuu qabeenya dhabuu qofa otoo hin taane nagaayyuu nama dhabsiisu waan baay'eedhaan nama tuqu kanaafuu. Duuchumatti nuyi kana jechuu barbaannu har'a ijoolleen keenya yeroo gara magaalaa kanaa dhuftanii keessumattuu ijoolleen biyya alarraa dhuftanii gara naannoo Arabaas ta'e gara adda addaarraa yeroo dhuftanii naannoo Boolee warri maznaanyaa ittanii deemtan naannoo Lagahar Piyaassaa naannoo kana yoo dhaquun sin gammachiisa ta'e namoota bebbeekan namoota haala biyya kanaa wajjin beekan namoota sirriitti sin kontirool go'anii si wajjin deemuu danda'an yoo fudhatanii dhaqxan duuka deemtan otherwise garuu yoo ta'u baate otuma hin dhaqne illee qabeenya keessanis mooraalii keessanis dhabdanii dhukkubsatas ta'uurra otoo hin dhaqne yoo immoo hin dhaqna malee jettan immoo ofitti yoo amantan immoo haala tasgabbiidhaan of kontirool of gochuu waan baay'ee ilaaluurra of tasgabbeessanii ofii keessan kostor jettanii deemuudha. Isa kanaan hafe immoo waaqni nama haa eegu of eegamee hin danda'amu jenna viidiyoo keenya har'a kana fakkaatachuudha gadda dishaanii dhaaf gaddineera mudannoodha nus mudatee darbe waan dishaaniin keenya garuu xinnoo qalbii nafti isheen qalbii waan hunda caalaa isheef qalbiin hin godhattee inni yaadna namni balleessa beekaanii namarraa barata. Gowaan immoo ofirratti barata waan jedhamu namoonni qalbii nafin nama dhugaa dubbachuun barbaada kanarratti qalbii hafuun tasgabbuun barbaachisa control of gochuun barbaachisa control of tasgabbaanii deemuun barbaachisa jechuudha yeroo baay'ee control of godha ijoolleen keenya keessumattuu warri gara biyya alaatti dhuftan warri saantima qabdan control of godha jennaa galatuma finneerra. Ciao ciao.